Jaalala dhugaa jechuun jaalala akka taate ni beektaa? Jaalalli dhugaa jechuun kan Rabbiif jecha wal jaalatan. Kan nama lamaa fi lamaa ol walitti dhufee Rabbiif jecha wal jaalatu. Jaalala dhugaa jechuun kan Imaamu Shaafiin gootota Imaamu Ahmed dhibamanii dhageenyaan gaafachuuf deeman. dhukkubbiin isaanii akka malee hamaa waan ta'eef Imaamu Shaafiin rifatanii galanii dhibaman. Imaamu Ahmedis Imaamu Shaafiin dhibamuu dhageenyaan ufuma irra dhaabbatanii fayya fakkaatanii deemanii gaafatan. Imaamu Shaafiinis Imaamu Ahmed ijaan arganii jennaan akkana jedhanii walaleessan. Jaalalleen koo dhibamee gaafadhee anis rifannootarraa dhibame. Jaalalleen koo fayyee na gaafate iji koo isa arginaan anis fashe. Jaalalaa fi obbolummaa kana maaltu akkanatti bareeche? Rabbiif jecha wal jaalachuu isaaniiti. Rabbiif jecha wal jaalachuun jiruu namaaf ibsiti. Rabbiif jecha wal jaalachuun adawwii jidduu namaatii dhabamsiifti. Kanaafuu waan biraa osoo hin taatin Rabbiif jecha wal jaalannu.